namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama. Haga yoo bal'inaan laalte amma miidiyaa dhiiraa fayyadama, dubartii fayyadama, xiqqaa fayyadama, guddaa fayyadama, hayyuu fayyadama, aalimaa fayyadama, wallaalaa fayyadama. Namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jedhan ni ta'a. Ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa. Akka harree adii kajaansan jechuudha. Biyya harree adiin hin jirretti jechuudha. Biyya garii harreen immoo adii jira. Gurraattaan hin jirtu. Kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama. Warra beekumsa qaburra warra beekumsa hin qabne irra fayyadama. Inumaa umrii yoo laalte amma nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadama. 50 irra 40 irra fayyadama. 40 irra 30 irra fayyadama. 30 irra 20 irra fayyadama. Shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beekneetu irra fayyadamaa. Wanni asirra dubbatame kun maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini jedhamee amantii jedhamee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneefi. Maal jambee ta'u manni Oromoo ogummaa maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeyfataa jedhan. Bishaan roobaa kana bakka hundaan roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeyfata. Nama ilmiin beekne kana namuma hedduu silaa afaan bal'ataniif illee waa garaan bal'atanii iyyaniif illee silaa wanni iyyan hundinuu haqa jechuus hin danda'amu. Namni akaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbadhetti nama hojii qaburra nama hojii hin qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra hin jirre irra fayyadama. Hojii qabeeyyii irra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii hin qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jaan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 seentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jaan arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahee gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jaan ammas hoggaa mahmaakan namni fiigu cufti nama isaa wajji fiiguun dhabuu jaan magaalaa keessa osuma akka dhaabbattu osuma akka deemtu huuj jettee osoo karaa tokko fiide nama jala fiigu hedduu arkatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa, eenyu dhagayaa, eenyu itti amanaa, eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate? Maqaa diinii moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jirru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jaan Abuu Jahal osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu arkataa jaan. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akkasii hordofu osoo hin beekne akkasii hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san saahuu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggorreef. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf maqmaasa tokko jira dura akka jaan gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa maleen toluu jaan dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirriin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan tolu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana faa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni arra dubbatamu kun maqaa diinii yoo arra namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summii dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seene san dawaa jala kennuufii fi malee nama kanaa bakka kenninee isarratti deebisaa godhuudhaaf miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uun ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa rakkannitaa. Diini obboleessa wanni dubbachaa jiru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti. Nama diin sirritti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jirru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Hagaafa waa balleessu san gandan qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokota. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokota. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokochaa turan dur. Arrammoo ilaa gandatti, ilaa godatti, ilaa hanga gabbuutti, ilaa gaditti namni waan jala dhokotu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura, nafsee teenya durallee haqanu qabdi. Namni dhugaa rabbitti amane namni imaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu arra kana namni hedduullee hubatee jira.
dilas babal'isanii dubbachuu illee hin barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo hin bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti addaan baasa. Nama interview godhamee fi miidiyaa isa interview godheef lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan interview godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e interview islaamummaa xureessitu yookaan ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sobusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanganuma qofaan jaawwaan biraan jiru yuutuubii isaarraa is kaasu qaba. Diin keenya arrabsanii diin keenya eebeessanii peejiin guddifachuun diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis eeyne mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii amantaa teenya eebeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa interview godhesaniin jechuudha. Ta biraa haasawametti yoon dabru ulul albaab ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessa gallallaadhu warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu ka ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun saa hiikkaan isaa kanarratti ragaa hadiisa osoo isiniin finne quraana qofan isinii fida. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akka jiru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دتشي خيست والأبيها الكنيقيا خيست قرصاجرة أولو الألباب فيجا أولو الألباب سنديبيا آيات التآنو تفسريا كجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب جتشون warra halkanii guyyaa warra rabbi isaanii zakkaru dhaabbatanii taa'anii ciisanii warra uumaa samii dachii keessa gallallaan yaa rabbi waan kana waa bilaashitti hin uumne ati rabbi ati qulqullooyti azaabuma keetirraa nagee nu baasi jee warra rabbi kadhatu sunii ulul albaab jechuun jee aayannummaan quraanaa fassara. Aayata biraatti fabashshir cibaad jeeti gabrootan kiyya naa gammachiisi الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتن كي يناغم مجيسي ورى القرآن أغيفته جيتش أغيفته يتشرى غاري جلديم أمنس أمة ربين كجيرش إسانتو أولو الألباب أغيفة بوليس خي يقوري قرى فرادو أولو الألباب جيتشون نما آية ربي قال الله نما جيتشرى غاري جلديم نما قرآن أنغرفم نما سينا دبرتر غورسا فداتو نما ربي سوداتو عباده ثاني خيستي اخلاص قبو رغان كنا ايه القرانات خنين سيقروجو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب نمني هل كان دابتا سجودا دابچا عباده غدابلو خغيا اخره سوداتو رحمة ربي خجير سلا نمني بيخو في خنبين وولين قطعو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنسرين فودبيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم نما أفان ربا سرتي هو بتجرب بلتي حسري إسان قفا جتشو بكر رافو وافوري جانيت أدوات الأسر إلا إنما أطفو تقديم كما تقدم خنا ورما بيخو فينا كما ديسا فسرتونا جمو خنافو نما أولو الألباب جتشون ور صفة خنك أبو وصفة بفا أملا كوين خان ور ذكري الدنبيس وحالا ساني شوفا خيست ور سينا دبرتر غورسا فراتو لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب سينا لي ور دوران دبري خيست غورسا جيرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سنيف دايدون سلا نموت أمنها ديني وأنه خنجتشو فهوبة فيتشو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التاسون نمكنا
quraanaa fi hadiisa illee itti fidutti naajamu waraabeysi biyya isan beeyne dhaqeeti keessummaadha halloo nu afaajee jaan akkana jechuun hiikkaasii isin yaa'imu jechaa beeki biyya isan beeyne dhaqeeti aboo isin maali jennaan nuti nabiyyiidha nabiyyummaa himatee jaan maaliin ergamtan jennaan dura nu keessummeessa hagattee nyuu jee jaan duba ililli si afnamu mayra si afnamu maaliin si keessummeessinaa jennaan khalluma naafaa jee jaan kalloo jiitu hay foono nan foon isinun gahu khalluma naafaa jee jaan kallooni afaniifi keessummaa bulu jaaniiti galgala gaa amala waraabeysaani beeytanii marii afaan kaayyate ganama waggaa dhufan kalloon eessa kuttee jennaani wosun nun geessuti inni jennaan woo ati duraanuu waa namaa miti jennaan duraanuu eenyuun nama isiniin jee jaan jarjaraan akkas jennaaniin kanaafuu gowwaan bakkatti badee warra seeyaa jaanii gowwaan silaa dhiitee bariitee hin beeyne khawajji dhalateefis khawajji dhalate dhibeeti amballee dhibaa jaan gowwaa yeroo hundaa'u dhibeedha nama numa dhibaa kanaafuu gabaabinaan an ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda quraanni kana jaa bifa kana ni qaba sirritti hubadha quraanni akkana jaa bifa amma lakkooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbii wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maalii jennaan namni waan hin beekne silaa waan jejanillee hin qabu warra rabbii wajjiin haasawuu jee ulul albaab namni an rabbii wajjiin haasawa jee jaan ulamaan islaamaa yoo du'aayii baani wajji haasawuu san yoo rabbi kadhachuu baani humaa takkan qabu yoommoo rabbiitu wahiina godha jecha isaatiin dhagaya dubbitiyya dhagee dubbitiyya silaa dubbitee rabbiin numa dhagaya jecha isaatiin irraa dhagee jechuu yoo fedhe dogoggora guddaadha kun wahiin nabii rabbii booda alayhi salaatu wassalaam cittee jirti jechuudha. Inumaa ulamaan islaamaa akka jaan irra hedduun nama ani rabbi irraa waa dhagaye jechuu himatu nama waswaasa qabu nama maradu nafsi dhukkuba lubbuudha maraatummaa qabu maali kuuliyaa jedhanii awwala maraatu booda ni maraata booda rakkoo itti dhufa jechuudha nama waswaasa adda addaa qabuutu akkanuma lafaa ka'ee wahiin godhama jaan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyaa akka jee namni rabbiin na dubbise jechuu himati warra bid'aati jallataadhaa jee Ibn Baazilleen akkasumatti kaadhibun wadaalun namni sunni khijibaa jee Sheikhul Islaam Muhammad Naasiruddin Albaaniin هذا من أباطيل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرار بابور رسا مكيدو وانا كناهمة هاجي قنافو نمنخون وانتوتها سويخانا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي ولا لافجي تكا أمنتا خيسة جينو مي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون بالغم مافجي تكا beekumti barbaadaaf je yookaan ergama biraa duuba jira ergama biraa qaba waan biraa duubaadhas bahuu ta'a waan afran kanaan ala ni qabeettanii yaadina hundaa'u deebisaa takka takkaan kenninaaf yoo namni kun nama wallaala irraa kaje'u ta'e obboleessoo ati wallaala qabda qoonqoo maal jaan wallaala qabda baradhuu jennaan yoo kan baalagummaaf takkaa beekumtii barbaadaaf kajuu ta'e qoonqoon jarjartuun abbahuuti yoo beekumtii taate horaan dhagaarrattis numa hora jaanii karaa biraatiin beekumtii barbaaddadhuu jennaan gama biraatiin waan hin taane gabbaanii dubbataniif habbuuqaa guddataniif hin quufanii jaan wanni kun sin baasu rakkoo si fida irraa dhaabbadhuu jennaan hundumaafuu namicha kana yoo wallaalaa jee baradhu jennaan yoo baalagummaaf jee dhaabbadhu amantii teenyarraa jennaan yoo beekumtii barbaaduuf kaja'u ta'e hawaasni muslimaa nama kana waan inni barbaadu san beekaa ibidda dhaamsuun dura quraan dhorkatuudha jaan keessa isiniin fassaru isinuu ni beeytanii yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti warri barate kan lafa fixee samitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deemi ni fashale ni dadhabe duris akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati akkuma fedhe wallaalaaf je'us beekumtii barbaadaaf je'us ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan
متى أسبافة ملء والنبراء دوبا خجرات تاتيجو قام براتين مالف كان وجه والقطعتني دبتني يو خجت تنتاتي ولا لان جاهلي أكنما مخينا أو صوم أكنما مخينا أو صوم بي أكنما مخينا أو صوم أكنما مخينا أو صوم بيني أوفلي أكنما مخينا أو صوم بيني أوفوتي وفي سميدات نما برال لميدا هبنو نما برات اللي بليس هبنو دائما كينيا هبنو شبابا كينيا هبنو شمرن كينيا بليس تناف دبن ربنا كجو قرآن خيست ولا تقف ما ليس لك به علم قوتو المنامات وان بين دبتين جان وان يكغر قد لكاويت شركي دبته وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان بين رب الدبجو الرغر قد اكبر الكبائر دي قد الشرك وجه ولا كوموجو عبد الله المعباس وانجي نمني ومغافة هم دخفت واقول مرات عليه من افتى الناس في كل ما يسالونه وهو مجنون جي مالك بن انس نمني مسالات كرا غوغافة من خبيهوه لبوساتنا جنتها في بالدر في دي مدالي لما نرخاي دي بسات تخنق اباجي خناف بوليان ولا لا نوغا دبتو وايا منتا خيست دين بليسيت اف بليسه نما برالي بليسه ناس مجرتي كسب بيغا يرو اما جرو خنا خيست وا ميديا رد دبتم سريسون سيدا بكا سغلين سون دايت هند سغلين دوبر دبتم دقو وان برغو دبو وان ملوف سريسون بايو الفاتادا خنافو بوليان كما شيخ الاسلام ابن تيميه جيت وبليس خنا وني جنون من قال في الدين بلا علم كان كاذبا وان لم يتعمد الكذب نمني واي دين كيست بيكم مسامل الدبتي يو خجيبو نيتين اللي خجيبات عجل ابن القيم القول على الله بلا علم أشد من الشرك رب الروان هم بينه جتشون شرك الرامتو لجي شرك الرقودو جديلين سي مالف جنان شرك متاخيت الرقبابتي سوما قدافتي وان هم بينه جتشون أمو نما براتو جتش خيخانا فلاتي اتدوغو قرايتو خناف بوليين أكما جتش بيكما خيس الجرو بيخان نمني أفوريجان بيخا نيم بيخا بيخو سن عالم الرابر جلديما بيخو سافت بينه سن إفدقتي دميسا أتي نما بيخو أمتا واهي مجا دميسا خسد فادا نمم بين خيم بيخو سو واللالا أبرسيسا خافر فادا نمم بين خيم بيخو ساسيت فتن بينه هو واللالا قفامتي قوة الرافة قاد آجان خنا نسيني مودي ممان جتش برا خيستي مال تجرا قوان سديجان ما واللالا سديجان واللالا توصى في التنبين خوني برجون سالين إنك جيلم نيم بيختي بيخا واللالا توصى في بيخو خوني لافتو تبرسيفم واللالا بيخا إفسو إرى خطري إرى هما نما خنا جان إفيس جلسين نما برال لي جلسا أكا جانغرين علماء أشد الناس جهلا من جهله جان إرى واللالا نما واللالا سا واللالا جان مالف جنان جاهل مركب جانين كان قول قبة دردرمي واللالا دردرمي يجو قوسا واللالا خيسا خرف وكوتا خرها ما خد مي وان تكتك سنعيمو إرى فوكوتا جيتشا إرى فوكوتا جيتشا وانين قد شوفا بيخاتين قد إيفما سنغافردو ميجا تشخنا كلمة قد دي بساسا يسير ما فين ديسا أما نمنخو واللالا توسا قفا رقاي سني ديسا تقفا إرى لافتو وهي سينا رسولا سينا صحابا خيستي زينبان إثيوبيا قدان تيجي زينبان انتلتي رسولا صلى الله عليه وسلم زينب إثيوبيا دفن حبشان دفن مكو مجراتات أبا منسي أبي العاصم بن الربيع وجهين إرقسي داركتما مكة راقر مدينة قدانتي دبر رسولا خيسا رب الرجالة إسين بي إثيوبيا دفته رقية دا إسيتو أبا منسي عثمان بن عفان وجهين هجرة درا تقرأ حبشا قدانا سن دفه خنا جتش سا خيست فيديو سا خيست يو قد غيسنتي خوني سيرا دا
namni quraana beene illee namni hadiisa beene illee siiraa gurratti dhagee beeka. Zaynabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba tokko kana. Inni lammaffaadha namni rasuula sallallahu alaihi wasallam khijibsiise. Waa'ee ulamaa khijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatanii qabu. Maal je biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni 2 addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je khijiba hin jiru wanni kana jedhu. Wanni jiru sanillee isiniif himaarra Nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate. San keessaa waan inni dubbate keessaa kaabaa nama Itoophiyaa tokko khamogoleen isaa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime. Asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti. Mootummaa wajji jira jechuu miti. Hawaasaa wajji jira jechuu miti. Jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala. Hadiisa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamu ulamaan akkijaan gaafa namni Allah hajuu hin jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaadda'u hin jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'u teessu wanni kun argamaa je eega imaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Erga Masiihu Dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee Dajjaal ajjeesee eega Yaajuujii fi Maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega Rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime. Wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessatti badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga. Namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti. Badii namni tokko dalage akkuma Rabbiin Quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma Nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dale isaa badii teetiif inni gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jee sanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu. Shanyiin Itoophiyaan haqiqatti dhugatti akkuma jedhame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa tanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaadha. Islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaadha. Ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaadha. Itoophiyaan biyya Bilaal, Itoophiyaan biyya Ummu Ayman guddiftuu Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam jechuudha. Kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf huruphoo miilaa fi harkaa walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii fooqu jirtuun dhawee jejaan namichi fakkeeffachuuf je nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbaddetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahata. Kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkolleen inkaaruu hin danda'u waan jiraati. Nama kanaatu kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati. Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti. Mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti biyya san keessa mootii namni biratti hin zallamamnee jira jee Nabiin sallallahu alaihi wasallam sahaabotatti erge sani akkasumatti haqa san fudhatee Najaashiin ififillee amantaa islaamaatti amanee gaa'ibillee biyya san ta'anii salaata fagoo irratti sagadan jechuudha. Kanumaanin isinii gabaabsaa kabiraa wantoota amma dubbatame kana keessaa waan fakkaatu jira waan oguu nama dubbatan dafee namni butamee fudhatu. Itoophiyaa kaabaa diiga jaaniiti Araba biratti Itoophiyaa jibbisiisanii hoggaa jedhan namni hin hubatin dafee butamu. Kuni waan sirriitti jala sararamee beekamuu qabu. Isin lamadaa waan aqiidaa wajji wal qabatu Ciisaan akka jedhan dura maqmaasa afaan Arabaa keessatti beekamaa jaahila jedhan
wallaala arrabni isaa safartuu aqlii isaatii jaan nama tokko hoggaa osoo hin dubbatin hundi aalima fakkaata gaafa dubbate takkittuma dubbateeni jaahilummaa isaa wallaalaa ta'uu isaa beeyta nama kana wallaalaa ta'uu isaa wanni beeytaniin itti yaadee osoo hin ta'in eenyumee dinqisiifatteenaan nama du'e keessaa Iisaadhaa je islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu aqiidaan nama rabbitti amanee aqiidaan muslimaa Iisaan osoo hin du'in Iisaan hin duune ganaadha bu'ee addunyaa tanarra gabbu'ee haqa gadhaaba jechuudha. Kana sirriitti jala sarartanii wanni beekuu qabdaniin islaamummaa tana gariitti amananii garii diduun hin ta'u beeki. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قريت أمنتي قريت دون دندش تكا قوتمت أمنوا وكا قوتمت في الرئيسون خنا رجان إني فرته إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يقال ربين عيسى أنجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفورتين ورافعك إلي قمخ يت أرسفور أجتشوسا متوفيك أنكم سأجيسي جي فسريتوني سأجيسيتين قرخ يتي أرسفور أجي جيتي فسري بكتنا جا آية القرآن خنا آية نخون وان الربو إن اتفقاته يوجان وان النجو جوتتي جل راخفته وجود بفتيلاتي مال جاء سورة النساء آية شنتا مشاني قيست فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وانسان هديد يجني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت واحدها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يرخنا ربي سان كله فيه وما تقوى تكملين أما ننجي لال وقولهم إنا قتلنا المسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيبه قد جانيف جي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانيف نتي عيسى جيفن وان جانيف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيفنس هم فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جرهم بيكم سنقبني سيتيساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تيسو الفوده ربي جبا انجفتا أوغيسا جئ دبتي تفسير خيسا علماء نقاد بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن مفسروا آية برا خيسة ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فودا يرو إسين دوتوس نفودا تهريب خيسة دوين اللي تهرفين اللي نفودا جئ دبتي يتوفى نسيخ فودا توفي يجون هريب اللتا رفول لين توفي جاما وانت كفودو لين أخذ الشيء وافيا قوتوتي وانت كفودو فودو سني دو أفسر يجو نما هدوتو وري عقلي وافسر رجو أكنا دو غوري أمو نبيين كان عليه الصلاة والسلام حديث سي حديث بخاري مسلمت لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا جي إيسا الما مريم غنا إسن كيسا قبوتا إيسا حق أدلكو إيسا هوغنا خيسنتو رفوتا أجي حاكمتو دانيات هيجو حديث برات سنيس حديث البخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية إسا الما مريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إسا إسني مرتيقون إسا حق أدلو إسا وان ربي قد قبر متابطة جبسو إسا خركرو اللي لفرها فتو إسا قبير اللي أمتر حنبسو قبير وان جانججو خنافو إيسا نجرا هندوني يجو نبي نسكيس الدبتي حديث برات كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف إيسا الما مريم سن كيس بويمي كم جتا إسيني ولين صلاة جي إمام نخيسني سن مخيس جيرو كوني حديث البخاري مسلم بكت بول لي وهمي فينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول إيسا بويت منارة أدي برقب بويت دمشق خرا سوريا جم بها خنت دجال بكا إني يروك أبي أجيسا جي دبتي خنافو نمني
حديث رسولا خنا إنكاره أني قرآن ملين فرد نمني جي واتو دوبا جرا وني ريفو سيني جوسا واتو دوبا جرا وني نجو فرقني هندي جان وني أمانتا إسلاما خيستي غريتي هيتشي بها هندي إسان دوبا واتو جرا وني دوبا جرسون هنگا جرا يهودا غوتي جان نمني خون قرآن خجب سيسي نمني أني قرآن ملي حديثة تنبولو جو قرآن خجب سيسي أكمي يو جتن من يطع الرسول فقد أطاع الله نمي إرقى ربي يقولي قالي ربي يقولي نمني قالي إرقى ما ربي يقولي قالي ربي يقولي ابن تيمية وانجي السنة مع القرآن كالروح مع الجسد حديثة في قرآن وليف أكروه في قامات جي يو حديث نجرات شبات قرآن روحي قامان قبني أكنا جتشون واحد دون تقرآن خنا خيسة دبتمت سلاني حقا ركعتسا حقا سلاتمو يرو إسا زكاة هنگر رابو أركان إسلام أجو روغي إسلام خلقون سن واي حجي يكت قدم وان حلالي وان حرامي أكاتا فودا هيروما نما فودون حرامي اللي قرآن خيستين دبتمين أما فكين ياب انتلا في أدادا ولين فودون انتلا في هبو ولين بكتك ولك أبني فودون خون هندنو قرآن خيسامي تهديسات دوركي واحد دون سير هدون كقرآن خاها إسلام نتبولو أحكامني هدون أكادان التوجيجرين نما ناموسني هدون ملتولين قياما هدون وندو في الشكا أكا دجال ونكا عيسى مبو خان هندا حديث خيس جرمالي قرآن خيس نجرو قرآني جملة وان دبته هندا حديثا فسر قرآني حديثا إنا نحن نزلنا الذكر أو مالج قرآني نتي قرآن خنا ونسبه فنيف لتبين لن أكل ما إبسطه جرب من قرآن خيس دبته إبسان صلاة قرآن دبته كت سجدا حاجة سجدا يرو سجدا حديثا هيما زكاة قرآن دبته زكاة قرآن دبته 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 زكاة دبته زكاة دبته زكاة سنة كت خنة حجر راخنة مال رانجبو مال رانجبو ورق رانجبو ميتر رانجبو شوفا حديث دبته نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث يجون وجي إرجمار وإرجمار ربي بتي وإرجمار ربي هوجتي وإرجمار ربي تكرير الرب إنه هوجتي الرئيس خناتو هذا جامع سنيفو حديثني وان قرآن جود وان قرآن إبس دين هبتشون قنكما وندن ديمو حديث عملت خنافو خاتمة ساير راسو داتم خنافو بلين كينيا جباب سنة وندي سنين جرنو سياسة في دين الدباسة ميديا رتي page مبنتيف برجتشي شيخني تكو شيخ موسى دبته غيا تكو نمني غوانو سو دلاتو باتي دلاتولي اسو غد نمني غوانو سو دلاتو باتي دلاتولي اسو غدتو باتي غدتولي اسو دبتو باتي يجي دبتولي اسو ميديا رد دبچو باتي ميديا رد دبتولي اسو page قباچو باتي خناف بلين كينيا asoolee akkamaleen isinii dheereessee jira gabaabina wanni isiniin jiru wanti amma dubbatame kun amantaa islaamaa keessatti laaftutti kan laalle dogoggora gurguddaadha keessarra hamtuun ammas dogoggora kana dubbatanii gandummaa yala dhokachuun sirrii miti ani waan hedduu na gammachiisu keessaa amma fakkeenyaaf wantoota achi keessatti dubbatame keessaa waa'ee muuziqaan haraami moo halaaliiti muuziqaan haraami moo halaaliin deemneeti malee haraami jedhanii itti amananii bara isaan sunu yoo ati haraami jette halaali jette isaan sunu sidhiisa warri fi dalagu sunu maaliif imaan akka keessa jira akka nama garii duwwaa zeeroon taane jechuudha imaan akka keessa jira wanni tun macsiyaadha badiidha nafsiyyumtiyyaan dadhabe malee ani bar tapha tokkichaa kana boodan taphadhu nama tokko waggaa 18 irraa wajjin haasofne tokkichaan irra baase kana boodan baasu arma booda siiraan baasa amma booda siiraa qofaan baasu toohidaan baasa naan jedhamni tokko abaluu jee maqaa isaan dubbadhu hedduun warra artistoota keenyaa khasalaata illee saganne khadiin irra illee dilas hubannoon qabneetu nafsiyyaati jala deemeeti malee wanni kun badiidha waan rabbiin jaalatuu miti qur'aanaa fi hadiisni waan qeebaluu miti jechuutti amana humaan qabu qur'aanaa fi hadiisaa wajjin deema jee akkamitti qur'aanaa fi hadiisaa wajjin deemi ati yoo feete muuziqaa wajjin deemi malee duwwummaa zeeroo ta'uu keetirraa humaas keessa jiraachuu dhabuurraa akkas jettee obboleessa keenya
waan kanarraa dhaabbadhu irraa deebi'i irraa toobadhu namoonni immoo miidiyaa mataa isaanii irratti waan kana hojjettan dogoggora kana miidiyaa keessanirraas kaaftanii ummata miidiyaa ummataa jettanii itti hirkattan san isaanillee dhiifama gaafachuu baattanii qabdanii yoo gaafachuu baattan ummanni islaamaa ummanni keenya akkatti nama hojii deemu ni beeka. Kanaaf wanni jiru obboleessa dogoggortee deebii warri miidiyaa irratti waan kana facaaftanilleen akkasumatti khayrii dogoggora kana dogoggora jechuu jala facaasa. Waan irraan ajaa'ibsu keessaa waan Sheekh Abdusalaam dubbateef gandummaadhaan na duulanii jechuun dirree dhokachuun nama dhibdi. Hundaafuu haasawallee isinii dheereyse namoonni du'aanni dirree ugaa namaa dhiifte nama hedduutu as bahee sheekummaa simataa kabiirummaa simataa daa'ii ta'uu simataa namni magaalaadha miidiyaan magaalaadha magaalaa tana keessatti tokko waan hin taane dalagaa tokkos waan ta'uu dalagaa tokko khayrii dalagaa tokko sharri dalagaa mirga nama hundaati hulaatee baradhu mirga namni si gaafatu hin jiru fedhinna maqaa amantaati maqaa sheekaati maqaa diiniin osoo naggaduun ta'in karaan banaadha kanaan ala dogoggora wanni kun irraa deebii yoo dhugaan nama rabbitti amane taate yoo imaanni qalbii tee keessa jiraate taate waan kanarraa toobadhu ummataafillee ibsa kanni dhiifamallee gaafadhu an takkaa waan hin dalage hunda beekumsaan hin dalage wanni hin dhiifama gaafadhu sin jiru wanni hin balleesses hin jiru takkaa namni hin jiru ibliisuu hanga tokko tokko numa himataa beeki asitti niin dogoggoree akkana an akkanaan ta'e numa jaa an takkaa badii dalageen beeku dhiifamaa sin gaafadhu namicha jiru shayxaanun akhras jaaniin kanumaan naasoo keessanii gabaabsaa namoonni kanarratti idaafaa godhan dabalata waan irratti dabalan qaban yoo jiraatu taate du'aataaf hin carraa kennaa hundaafuu raareen miidiyaadha silaa raaree nama hundaatiif walqixaati magaalaan miidiyaa nama hundaafuu walqixaa inshaallah anarraa jalqabee du'aanninis akkuma sheekul islaam Muhammad Saalih al-Useyminiin jeetti miidiyaa keessatti zaahimu ahla al-baaxil fil internet yeroo tiktok maraataan kun hin dhufin facebook maraataan kun dhufin silaa waraabessi kan duubaa irra guddaa jedhanii ka facebook irraas beeku tiktok maatu irra oowwaadha irra isumaa irra qabaa osoo miidiyaaleen kun hin dhufin dura gaafa tiktaakii fi maal jettaniin paaltookii fi kun jiran yeroo sun zaahimu ahla al-baaxil fil internet internet keessatti warra baaxilaan rakkisaa akkuma isaan baaxila isaanii irra facaasanitti isinis keeyrii ta'e isin irra facaasaa jee namoonni keessatti wanni qaccallo jala murtanii beekuu qabdan 30 jiriitu 40 jirirra internet fayyadama 20 jiriitu 30 jirirra asirra fayyadama warra 20 gadiitu irra fayyadama maaliif jennaan guyyaa guutuu warri kanan naanneessu muuxannaallee akkasumatti warra kanaatu irra qaba waan kana keessatti warra yeroo tana keessa argame yeroo tana keessa dhalatee dura qaba ilmaan keenya kan nurraan banne saniif dubbannaa waan dandeenyu barsiisuu irratti namoo hirmaannuun isiniin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu yoo namni du'aataa harratti dabalu jiraate carraa kanniif Sheikh Jamal Haji ayyee Allahu akbar wanni irratti dabaltan yoo jiraate sheekota carraa isinii gallakkifne darasa hanga dhidhiitu dhuftuu ragaa ta'a jee isinii ragaa ta'an kun ummatti fufuu dandeessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ سيد جمال. لبيك. ميديا هيا أما إسنف بلا قدسا ما لسا قال إن دقوت تنجرون إسن دقوت تنجرتني إسن أتشي قدسا ورچي جرتن وري مدترا
Gadi ta'e. maal shabakaadhaa isin dide? Maal shabakaadhaa isin dide? Ni jira amma. Guddisaa jechuun jiranii isin. Firidam guddismee amma. Sheikh Jamal Ali itu Sheikh Jamal Ali. Ono udzia. Walau macam mana salah saya sih dia dapat. Nanti kira. Terkira. Terkira. Ini mana? Ini mana semua ni kan? Oke, atas gunung. Agar ini segera mutu ko dogo ko. Agar ini segera mutu ko dogo ko. Ewa, ko emang Iya. Tartiibni guddisuudhaa akka jallatte isinii dhufuudha beeknsi haa. Warri gubbaarra jirtanis, ka keessa jirtanis, ka jala jirtanis jechuudha. Salaamtaa Islaamaatiin egaa isin simadhee booda baga nagaan dhuftaniin isin jechuu barbaade. Shayini keenya Sheikh Jamaal Aliyyee if qaqqabuudhaaf gaha. Waan sila anaan jedhan isaan jechuu akka jedhan je'e akka abbaadhaati akka naafuu sheekaatitti ilaala. Isiniin jecha haasawaa amma dhaggeeffanne kana keessatti wanni inni dabaluu barbaadu akkuma ibsaatitti jechuu akkuma yaadannoodhaatitti waan naas tuttuqee na dubbadhu jettu hedduu obboleessi keenya Sheikh Jamaal Aliyyii dubbatanii jiran. Ani qabxiidhaan akkanaa qabattan yoo rabbi fedhe daqiiqaa muraasa keessatti qabxii sadiin dubbachuu barbaada naa qabadha. Qabxiin sadeen qabxiin tokkoffaadha. Daliila biraa dheereessuun barbaadu. Laal. Ani qur'aana malee hin beeku jechuun tun eessaa dhufte. Hawaasni keenya qacallo caqasa. Katti dhalattan, katti guddattan hadiisaa quraana. Inaawaa namni keenya. Aboo quraanaa fi hadiisa jii amma hennuun takkatti. Hadiisaa quraana ji'eeti. Inaawaa fiqhiillee tan hadiisaa fi quraanarraa maddisiifamtellee qabatee islaamummaan nuti beeynu tana. Wanni booda kana onlaayinaa kanarraa eegalan mee ani qur'aana malee hin amanuu waan jedhu kana tanarraa hin dubbachuu deema takka gabaabsee. Inni lammaffaadhaa qabxiin dubbachuudhaa deemu jechuudha. Qabxii sadiin jii akkasinnaa qabadha. Qabxiin takka qabxii qur'aana maleettu. Qabxiin lammaffaadhaa qabxii falmaa waan kanaatiif tanaa fi tana fakkaattuuf halkan guyyaa miidiyaa kanarra falmiidhaaf yaamamtee nuu dhihaadhaa lallee jedhanii yaamanii san jiru nabiraan qabame wanni Gimana kalau tinggi